kana furu qulqulluu sadan waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Waaqayyoon kan jaallatan waaqayyo kan isin jaallatu maatiiwwan waaqayyo hundumti keessan maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kamiyyoo nageessanii gooftaan kee fayyisaan kee uumaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa kee yakka keenya irra daddarba keenya hundumaa osoo hin ilaalin dhiifama isaatiif araara isaatiif jaalala isaatiin eegee isaatii kanaan kan nugee maqaan isaa kan galatoomeef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Isa waamnee ishee biraa hambisuu kan hin dandeenye fayyina keenyaaf sababa kan taate Giftiin keenya haati keenya durbeen Maariyaamii maqaan ishee kan galatoomeef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Egaan akkuma beekamu sa'aatii kanaa kan argamnu mana obboleettii keenya faarfattuu Taarikee Solomoonitti argamna. Egaan faarfattuu Taarikee Solomoon bara 2011 yuunivarsiitii Haramayaa irraa gender and development issuedhaan eebbifamtee mana jirti. Isheenis erga yuunivarsiitiidhaa galteeti bakka tokkotti ni mallee manuma ishee taa'aa jirti. Akka carraa ta'ee mana ishee dhufee dubbisuudhaan waliin turtii taasisnee qabna. Kanaaf sa'aatii as walii wajjin turretti isheenis immoo faarfannaa si affeeru malee jettee ni jirti. Kanaaf faaruu ishee waliimaa wajjin isheedhuma wajjin faarfannaa. Kanaaf daawwattoota keenya garuma obboleettii keenya Taarikee tan isin deebisaa faaruu isheen nuuf faarfattu isheedhuma irraa dhageenyeeti warri faarucha beeknu harka keenya rukutuudhaan ishee duukaa waaqayyoon galateeffannaa garuma isheettan isin deebisa. Makaba, kalimat nafas kulus sedang berkomen, makaba kan kulus sedang waktu berkomen, makaba kan nafas kulus sedang waktu berkomen. Kasih jolly wakayo, kawakai sinjala, tulis kawakai sinjala tanah kamsani. Kalau tahu wakayo. Kamero kan kisani. Kalau tahu wakayo. Amin makaba kia kan ipikan kalau tahu pasal kasih gift kia dulu rumah yang share kan share beramai sukan ini si share kasih sinjala tak kamera tu. Kalau tahu wakayo. Amin makaba. Fatih kan kalau tahu pasal. Indandesa Asia Goftani Indandesa Indandesa Asia Goftani Indandesa Sinarge unda kesa Indandesa Asia Goftani Indandesa Indandesa Atia Goftani Dandesa Sinarge unda kesa Ango ketini wandu batini rawata Arka ketini kani galtini tumurta Galata ke gofta Dandesa Atia Goftani Dandesa Indandesa Atia Goftani Indandesa Sinarge unda kesa Wando bate rokete minaksita Boda dufte gargarsi ke onda ftalta Situna jalata Indandesa Atia Goftani Indandesa Indandesa Atia Goftani Indandesa Sinarge unda kesa Dandensa febe shangedo dandi kapta Kufa komite hen sodado sema yada Nagate tawada Indandesa Atia Goftani Indandesa Indandesa Atia Goftani Indandesa Sinarge unda kesa Nadabira fuldura sagalata fi Kena isa isumarka isumafi Galana ta'ufi Indandesa
ati yaa gooftaa ni dandeessa hin dandeessa ati yaa gooftaa ni dandeessa siin argee hunda keessa hin dandeessa ati yaa gooftaa ni dandeessa hin dandeessa ati yaa gooftaa ni dandeessa siin argee hunda keessa. Shabbaa faarfannaa kan ta'e maqaan gooftaa keenyaa fayyisaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Egaa faaruu obboleettiin keenya faarfattee Waaqayyoo faaruu ergamootaa ishee dhageessisu. Faaruu ergamootaa ishee dhageessisu Waaqayyoo lafee kan dagaagsu faaruu ergamoota Waaqayyoo hunduma keenya nu dhageessisu. Egaan akkuma isin argitan obboleettiin keenya faaruu nu faarfatteetiin jirti. Isheenillee Waaqayyoo sagalee jireenyaa ishee dhageessisu. Obboleettiin keenya egaa taarikeen akkuma isin argitan kana kuno amma mana ishee deemeetan ishee dubbisuudhaaf ishee walii wajjin jira. Egaan erga yuunivarsiitiidhaa baatee taarikee maal hojjechaa jirti? Jenni yuunivarsiitiidhaa beellee ammaaf waa tokko hojjechaa hin jiru. Akkuma argite kana dheengaddas wajjumaan deemnee argiteetta wajjumaan deemnee tajaajilaatii turre. Waaqayyoof galatu kanaan dura isaanii fedhiisaa baay'een qaba fedhii faarfannaa jechuudha. Akkasumas immoo dhugaattuu sitti muudhaaf yeroon achi ture barumsa koo yaa qo'achuus nan qo'adha garuu agas mara miti. Karaa eessatti xiinxalaa karaa faarfannaatti xiinxala. Yeroo baay'ee maal hojjetta jedhu waadanyyoonni kooyyoo yeroo baay'ee faarfannaa yeroo qo'adhu nan argani iddoo isaan nan arginiitiin qo'adha malee yeroo baay'ee naasaan na argan faarfannaan dhaggeeffadha. Akkuma kanatti immoo Haramaayaa Yuunivarsiitii immoo yeroo baay'ee beeta kiristaanii ijoollee duukaan deema kan isin tinii jedha. Gabreelittis sabbataa Gabreelittis tajaajilaa ture. Muuxannoo irra caalaa muuxannoo kanaan fudhadhee akka nama kaanii dhaqeellee achi yeroo sabbataa ture. Akka warra kaanii badaas dhaqeen tiniin jedhu yoo deeme yoo akkasuma tasaallamee maal jedheen tinii jedhee beeta kiristaanii dhungadhee maal jedheen deebi'a malee akka kana ijoollee duukaa badaas tiniin ta'u. Haa ta'u iyyuu malee yeroo faarfannu shibbiruu fa'aa duukaa kana maabara rufaalii dhaasaa kan isaan dhuganii achi keessatti nini achi keessatti faarfadha. Akkasumas mana yeroo hundaa'u yeroo ciisus ta'e yeroo kaa'us ta'e egaa numan faarfadha. Tuman akkas jedhu bakka muuxannoo kana fudhadhe malee akkas mara beekumsa namarraa waan argadhe hin qabu. Garuu amma nama jirratti waan hojjenne. Baay'ee gaariidha. Yeroo yuunivarsiitii keessa turtetti tajaajilaa turte achitti deddeebi'aa turte. Mana kiristaanaatitti koorsiiwwan hafuuraan kennamanii afaan Amaariffaatiin immoo afaan Oromiffaatiin hordofaa turte. Isa egaa koorsii dhugaa dubbachuudhaaf keessa akkas jedhee dhaqee hin baranne soofota kana. Maaliif dhaqaa hin turre egaa yeroo akkamiin egaa yeroo ijoolleen faarfannaa qo'atan jiramni yeroo sanbattamaaronni faarfannaa qo'atan yeroo sanadhaan malee koorsii sofu dhugaa dubbachuudhaaf waan baradhe sin qabu. Kana fuulduraatti garuu yoo Rabbi jedhee yoo Waaqayyi jedhe egaa akkuma nama kaaniitu seeraan taa'ee nan baradha jedhee yaada. Amma armaan duratti hin baranne siiniin jedhu yeroo sabbataa ture. Yeroo sanadha kanaan barachaa ture. Akkam yoo jettee isa qadaamaawwii fixee salaachitti badaa akkasumarratti deebi'aatiin turre anna. Kanaaf koorsii guutumaan guutuu muuxannoo isaa qaba siiniin jedhu isa karaa faarfannaa yoo ta'edha malee dhugaa dubbachuudhaaf sagalee Waaqayyoo badaa nan beeka jedheen dubbadhu garuu karaa fuulduraatti fi barachuudhaaf nan yaada.
Ishee baay'ee gaariidha. Gisee mana barumsaatti deddeebi'aa turteetta sadarkaa tokkoffaarraa kaatee yuunivarsiitiitti barattee xumurteetiin jirta. Yeroo barnoota addunyaa barattu keessatti kutaadhaa gara kutaattis yeroo darbaa turteetti. Wanti si rakkisee hin jiru jechuun barnoota yeroo barachaa turte irra keessatti barnoota kee irratti akkamiin milkaa'uu dandeesse aga yuunivarsiitiitti? Kan milkaa'uu danda'e egaa kitaabni waraqaa kan reelii jira. Isa barreessinee maal jennee tokko isa dubbisuudhaani akkasumas immoo ijoollee keenya duukaa wal gargaaruudhaan isaanis waan beekanii na gargaaru. Yaanis amma beeku wal gargaarree akkasumas jennu harka wal qabannee dabarree jirra. Yuunivarsiitiitti immoo akkuma argitu barreessinu galteema barreeffatta malee waan barsiisaan si barsiise sana galtee barreessita malee isaan duukaa teessee akka kana barreessitu maaliif ijoollee warri qaroo qaban ni jiru. Innaa isaan gatii intini jedhuuf jennee satti riikardarii keenyatti waraabannee galla. Yeroo sana maal goonaa gallee barreessinaa gallee waanuma tokko waanuma ijoo qabu keessa barreessinee dubbisnee qo'annaa akka kanaatti galma kee qaba fi galata akkasuma rabadaa waan rakkisee hin qabu. Riikardariidhaan sagalee fudhattanii galtanii mana keessaniiti. Kana manatti galtanii immoo daftarii irratti barreeffattu. Waan ittiin barreessinu jira. Sleetii jedhama istaayilasiin gashee intiniidha. Waan akka shiboo wayii qabdeeti isheedhaan barreessina. Amma yeroo qormaataatti illee yeroo qormaatarra teessan illee lamatti isinii dubbisamoo ofii keessaniiti kan sadarkaa tokkoffaadha kaasee amma sadarkaa lammataatti jiru ofii keenya barreessina. Ofii keenya bireeliidhaan barreessina. Gaaffii isaa barreeffattu? Laki gaaffii isaa yeroo isaan achi nu gaafatanii deebisaa deebisnaaf. Yeroo isaa barreeffaman deebisaa deebisnaaf. Malee intiniin jedhan dhufanii akkas dhaabbatanii akka kana naannoo bukkee ta'anii nu qoranii. Haa ta'u iyyuu malee yeroo maatiriikii fi yeroo intiraansii akkuma argitu kana nabannuu dubbisa. Ati yeroo sana maaliin godhaa? Ati yeroo na dubbisaa jiraatte deebichaan si deebisa yeroo sana itti guutaa jechuudha. Akka ittiinitu sadarkaa lammaffaa akka kanaatti finnee barsiisa akkuma kanaa akkuma intiraansiif yeroo maatiriikii turedha. Namni nu duukaa ta'a nama nu dubbisu sana.